Tole akkam jirtu hordoftoota Qubee Akaadaamii. Kun Qubee Akaadaamii irratti kan isin dhiyaatu barnoota herreegaa Lammaffaa kitaaba haaraa irratti kan hundaa'edha. Viidiyoo kun darbe irratti waa'ee seetii description of seetii keessaatii lama ilaallee ture. Tokko the verbal method yookaan statement method kan jennu, akkasuma immoo the complete listing method yookaan roster method kan jedhu walitti ilaaluudhaaf yaallee ture. Har'a immoo kan nuti viidiyoo kana irratti walitti ilaallu partial listing method kan jedhudha. Partial listing method. So partial listing method keessatti jechuudha garaagarummaan complete ifama. Garaagarummaan partial listing method fi complete listing method maal akka ta'e ilaallaa jechuudha. So when we say partial listing method, we use this method if listing all elements, all elements of the set is difficult or impossible. Kan immoo elementoota sana hunda isaa listi gochuudhaatiif kan immoo tarreessuudhaatiif jechuudha hin danda'amu kan immoo ni ulfaata yoo ta'e jechuudha. We use partial listing method, but the elements can be indicated clearly by listing a few of them that fully describe the set. Garuu maal ta'uu qaba elementoonni isaa jechuudha sirriitti tartiibeffamuu qabu jechuudha yookaan mutarraa'uu qabu jechuudha muraasni isaanii akkaataa seetii sana guutummaa isaa ibsutti jechuudha. So partial listing method keessatti elementii muraasadha kan nuti ibsinu. Complete listing method keessatti garuu elementii hunda isaadha kan nuti ibsinu jechuudha kan nuti keenyu jechuudha. Fakkeenyaatiif use the partial listing method to describe the following set. The set of natural numbers less than 100. Lakkoofsa seetii yookaan mootota lakkoofsa lakkaawii dhibba tokko gadi less than 100 gaafa jedhu dhibba tokko hin dabalatu asirratti sirriitti of eeggadha jechuudha. Qormaata irratti bifa kanaatiin kan isin gaafatu jechuudha. Partial listing method daatiin list godhinu jedha. So partial listing method keessatti let's say the set is set A dha jennee yookaan jechuudha set A dha yoo jenne sana booda curly brace banneetu muraasa isaanii barreessina jechuudha. So the set of natural numberiin tokko irraa xiqqaa 2 3 jennee akka kanaatti itti fufa jennee agee meeqatti aga 99 jechuudha. 99 sababiin isaa maal fida less than 100 waan jedhudhaatii fi dhibba tokko hin dabalatu jechuudha. So bifa kanaatiin partial listing method barreessuu dandeenya jechuudha. Asirratti kana complete listing method daatiin barreessitu nuun jedhe jechuudha. Tokko irraa kaasnee aga 99 tokko tokko isaa barreessina jechuudha. Asirratti itti fufa wanti jedhu kun gidduu isaa ni jiraachuu qabu jechuudha. Kan biraan maal jedha the set of whole numbers, the set of whole numbers. Whole number jechuun lakkoofsa hundaa jenna wanti dhaatiif. So let's say the set is B dha haa jennuuti. So is equals to 0 1 2 jennee itti fufa jenna jechuudha. Dhuma hin qabu jechuudha asirraa. Sababiin isaa whole number dha waan ta'eef bifa kanaatiin barreessuun ni danda'ama jechuudha. So exercise 1.2 irratti maal jedha describe each of the following sets using verbal methods. Describe the following sets using what? Verbal methods. Yookaan immoo statement method daatiin akkanti keenyu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti A irra kan jiru kana maal jennee kaa'uu dandeenya? A is equals to 5 6 7 8 9 jedha. So it is natural number dha garuu uumamaadha 5 fi 9 gidduudha kan isaan jiran jechuudha. So the set of all natural numbers between what 5 and 9 jennee kaa'uu dandeenya jechuudha including them lamaan isaanii kaa'amatu jechuudha. Kun immoo C irra kan jiru kun immoo jechuudha the set of natural numbers greater than 7 greater than gaafa jennu hin dabalatu jechuudha torba. So greater than 7 jennee barreessuu dandeenya. Na bifa kanaatiin kaa'uun ni danda'ama jechuudha. Lammaffaa irra kan jiru maal jedha describe each of the following sets using complete and partial listing method if possible. Yoo ni danda'ama ta'e partial listing method yookaan immoo using complete listing method daatiin akka ibsan. So A irra kan jiru maal jedha the set of prime factors of 36 dha. Prime factory 36. So let's say the set is A dha haa jennu jechuudha. A is equals to so soddominjaa tokkootiif tokko soddominjaa tokko hirmaata soddominjaati garuu tokko mati not prime number. So lama akkasii lama moo maadha prime number kanaaf lama ta'a. Sadis hirmaata soddominjaati in ta'a jechuudha. Kan biraan afur prime number miti 5 hirmaata kanaa miti 6 prime number miti 7 hirmaata kanaa miti. No kanaafiyyuu kana lamaan qofaadha jechuudha. So by partial method daatiin ibsuun hin danda'amu asirratti. Maaliif
lama qofaadha waan ta'eef complete method fayyadamna jechuudha yookaan immoo by using complete listing method. Na bifa kanaatiin hojjechaa deemuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan asirratti the set of even natural numbers. The set of what? Even natural numbers. Asirratti even natural numbers diirra kan jiru kun jechuudha. Even natural number hunda isaaniidha. Let's say the set is d dha yoo jennee kaane jechuudha. Is equals to evening meeqarraati ka'a 2 4 6 jedhetti fufaa jechuudha akka kanaatti. Na partial listing method malee complete listing method fayyadamnu. Sababiin isaa maaliifidha? Complete gochuudhaatii fi even natural number ini biraan geenyu waan ta'eef jechuudha lakkoofne. Na bifa kanaatiin ta'a jechuudha. Inni kan biraan jirra kan jiru kan fakkeenyaaf tolaallee the set of rational numbers between 2 and 8 dha asirratti jechuudha. Na rational number ini yookaan immoo lakkoofsa rationalii jechuudha 2 fi 8 gidduu jiru baay'eedha. Oddoo kamiitii akka inni ka'u illee hin beeknu 2 fi 8 gidduu kan jiru jechuudha. So we cannot describe yookaan immoo impossible dha jechuudha iddoo kanatti. It is impossible jennee deebisuu dandeenya jechuudha iddoo kanatti. So iddoo kanatti maal jedha? Up to now you have learned 3 methods of describing a set. Setii akkaataa kamitti akka ibsuu dandeenyu karaa 3 ilaaleera. But there are sets which cannot be described by these 3 methods. Yookaan immoo metodoota kana sadaniitiin ibsuu kan nuti dandeenye seetiin ni jira jechuudha. Inni immoo bifa kamiitiin ibsama? Set builder method kan jennu immoo jira jechuudha. Set builder method yookaan method of defining the property kan jennu jira. Asirratti set builder method in kun jechuudha. It is described by a property that it is member must satisfy. Yookaan immoo property memberiin sun satisfy godhuutiin gadhaa jechuudha kan inni ibsamu. This method is a writing the condition to satisfy the set or property of the set. So in brace jalqaba irratti maal goona? Brace in keewwannaa jiru. Curly brace ishee kana sana booda x barreessina yookaan immoo representative of the elements of the set yookaan immoo elementota sana kan nu bakka bu'uu danda'u jechuudha. For example, x jennee barreessine then write the condition that x should satisfy after the vertical colon or line. Na bifa kanaatiin jechuudha. Jalqaba irratti curly brace kana barreeffana ta'ansini representative of the element yookaan immoo yeroo baay'ee x jennee fudhan sana booda kolonii yookaan immoo slash keenya jechuudha vertical line. Sana booda condition keenya immoo barreeffannee dhuma irratti maalti cufna jechuudha curly brace keenyatti cufna jechuudha. So iddoo kanatti akka fakkeenyaatti yoo ilaalle jechuudha. Set any 1 2 3 up to 10 jedhamee nu kenname. So kana bifa set builder method dhaatiin ibsutu barbaanne jechuudha. Ibsutu barbaanne set A dha waan ta'eef A is equals to jennee curly brace bananna sana booda x barreessina. X edda barreessine booda way kolonii barreessina yookaan immoo vertical line barreessina jechuudha slash. So then x amma conditionichaa jechuudha kun conditionii set A kun satisfy gochuu no elementonni kun satisfy godhan jechuudha. So x is an element of natural number. Yeah, natural number ida. X is what? Less than 11 ida jechuudha. So you read this as A is a set of all elements of natural numbers less than what? 11 jennee dubbisuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaatiif kana yoo bifa maal jedha iddoo kanatti write the following set using set builder method dhaatiin barreessi jedha set builder method. Fakkeenyaatiif A irra kan jiru kuni gaafa barreessinu d is equals to jennee let x dha kan wanti keenya bakka bu'u kan elementota kana kan bakka bu'u jennee yookaan jechuudha x jennee akka kanatti yookaan immoo vertical line edda barreeffanne booda x amma x in kun maal is natural number dha. X in maal is natural number element of natural number and jennee immoo kan biraan maal iddoo kanatti it is x in kuni maal it is prime factor dha yookaan no odd natural number. So x is equals to jennee 2n minus 1 jennee kaa'uu dandeenya. 2n minus 1 jechuun odd natural number jechuudha karaa biraatti. Yookaan immoo x is an element of natural number and x is odd natural number jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni iddoo kanatti immoo b irra kan jiru kun jechuudha. A is equals to 2 4 6 8 jedha iddoo kanatti jechuudha. Kana set builder method dhaatiin gaafa barreessinu let's say the representative is x.
jenne yookaan jechuudha. X is an element of natural number dha yookaan immoo it is even number bichaadha moodha jechuudha. Even number. So X is even jenne and 2 is less than or equals to x is less than or equals to 8 jenne barreessuu ni dandeenya. Yookaan immoo x is equals to 2n and asirratti immoo 1 is less than or equals to n that is less than or equals to 4 immoo jechuu ni dandeenya jechuudha. Bifa kanaatiin barreessuu ni danda'a. Fakkeenyaatiif tokkoon nagalchinu gatii n jechuudha. 2 ta'a, 2 nagalchinu 4 ta'a, 3 nagalchinu 6, 4 nagalchinu immoo 8 ta'a jechuudha. እና bifa kanaatiin barreessuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan egaa viidiyoo kanarratti kan nuti ilaallu the notion of set dha. The notion of set. Notion of set keessatti egaa kan nuti ilaallu tokko maadha? Empty set dha. Empty set jechuun tuuta duwwaa isa jennu sana jechuudha. The set which does not contain any element yookaan immoo elementii kamiyyuu kan of keessatti hin qabne maal jennaan? It is called an empty set or void set or null set. Empty set, null set, void set jechuun tokkumadha. It is tuuta duwwaa jechuudha karaa biraati. Inni immoo denoted by gaafa jedhu empty set denoted by jechuun kan inni ittiin iddoo buufamu jechuudha. By the simple this one or kunis empty set dha, kunis empty set dha. Garuu asirratti wanti isin beekuu qabdan akka kanaatti yoo barreeffame it is not empty set. Empty set miti kun. Not empty set. Kun asirratti empty set miti. Kun setii elementi qabudha malee empty set miti. Empty set ta'uudhaatiif yookaan bifa kanaa qofa yookaan immoo bifa kanaa qofatti barreeffama malee bifa kanaatiin barreessuun nurra hin jiraatu jechuudha. So example that in your asirratti let a is equals to set builder method that in can barreeffame x 1 is less than x is less than 2. X is a natural number jedha. X in natural number ida akkasuma immoo tokkoof lama giddu. Kuni tokkoof lama giddu natural number in kan biraan jiru. So a is what? An empty set ida actually. A ni empty set. So then a is the empty set because there is no natural number between 1 and 2. Inni kan biraan notion of set keessatti kan ilaallu finite set fi infinite set jennee setii bakka lamatti qooduu ni danda'ama. Finite set jechuun a set which consists of a definite number of elements yookaan immoo elementii murtaa'e kan qabudha yoo ta'e that is finite set dha. Akkasii kaasee amma iddoo kanatti yookaan immoo wantoota akka finite set jechuun elementii lakkaa'amuu danda'u qaba taanaan we call it finite set. Finite set kan hin taane immoo it is called what? Infinite set jedhama jechuudha. Finite set kan hin taane infinite set jedhama jechuudha. Kana yeroo jedhu fakkeenyaatiif lakkoofsa tokkoo fi 10 gidduu jiran yoo jenne that is finite set. Maaliif lakkoofsa tokkoo fi 10 gidduu jiru natural number yoo ta'e jechuudha. Lakkoofni fixuu dandeenya. 1 2 3 4 jennee haga 10 itti jechuudha. But all natural numbers tonuun jedhe jechuudha. Lakkoofsa natural number kuni ka'umsa qaba garuu maaliin qabu dhuma hin qabu. Kanaaf lakkoofni fixuu waan hin dandeenye bakka immoo lakkoofni bira ga'uu waan hin dandeenyedhaati jechuudha. Baay'ina isaa it is infinite set jennaan jechuudha naasan. Asirratti maal jedha? The set a set of natural numbers up to what? Up to 10 is finite. Natural number in aga 10 itti jiru kan up to 10 itti kan jiru jechuudha. Is a finite set because it has definite or limited number of elements. Lakkoofsa elementoonni isaanii murtaa'aadha yookaan immoo lakkoofni bira ga'uu dandeenya jechuudha. So it is a finite set jechuudha. The set of African countries is a finite set. Kan biraa immoo tunni biyyoota Afrikaa keessa jiran yookaan immoo biyyoota Afrikaa keessa jiran yoo jenne jechuudha. Afrikaa keessa biyyoota 54 yookaan 56tu jira. Na isaan kana lakkoofni bira ga'uu ni danda'ama jechuudha. So it is finite set jechuudha. The set of whole numbers is infinite set. Whole number the set of whole number yookaan immoo tuuta lakkoofsa hunda yoo jenne immoo jechuudha. Zero irraa ka'ee aga dhuma hin qabnetti dha waan ta'eef lakkoofni waan bira hin geenyedha jechuudha. It is infinite set dha jechuudha. እና bifa kanaatiin deemuun ni danda'a jechuudha.
exercise 1.4 irratti maal jedha identify empty set from the list below jedha empty set gargar baasna jechuudha. So maal jedha iddoo kanatti x such that x is an element of natural numbers, x is an element of natural number and 5 is less than x is less than 6 x in natural number jedha jedha iddoo kanatti x in immoo 5 fi 6 gidduu jira jedha. So x in natural number 5 fi 6 gidduu jiru. Kanaafuu it is empty set dha jechuudha. Kuni empty set dha jechuudha. A irra kan jiru kuni inni B irra jiru inni C irra jiru maal jedha the set of odd natural numbers divisible by what 2 odd natural number ta'ee yookaan immoo lakkoofsa qaraa ta'ee jechuudha lamaatiif kan hiramu jiraare hin jiru. So it is empty set dha kun illee jechuudha. Inni kan biraan b is equals to yookaan immoo set b is equals to 0 jedha iddoo kanatti elementii qaba jechuudha kun. So it is not empty set miti jechuudha kun immoo iddoo kanatti c is equals to it is empty set sirriidha jechuudha. Na bifa kanaatiin hojjechuu dandeessu jechuudha. Iddoo kanatti inni kan biraan maal jedha identify the following sets as finite or infinite sets. Setiiwwan armaan gadi finite yookaan immoo infinite setii jedhiiti murteesseedha. The set of days in a week. Tuta guyyaawwan torban keessa jiran jechuudha. Kanaafiyyuu wixata, kibxata, roobii, kamisa jennee lakkaa'uu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Torbatu jira waan ta'eef so it is finite dha jechuudha. Finite. Iddoo kanatti immoo x is even prime number jedha. Even prime number. Evenii ta'ee prime number kan ta'es it is finite set dha. Maaliif even ta'ee prime number kan ta'e lama qofaadha waan ta'eef jechuudha. So it is lakkaa'uu dandeenya jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan maalidha x is a factor of 30. X ni maala hirama yookaan immoo hirmaata soddomaatidha. It is a factor of 30. So sadlee lakkaa'uufne bira ga'uu dandeenya waan ta'eef it is finite set dha jechuudha. Finite set. Inni kan biraan maala equivalent set dha. Equivalent set. Two sets A and B setii kan mootota lama qabna jechuudha. Are said to be equivalent ta'uudhaati jechuudha. Written as A equivalent B yookaan immoo bifa kanaatiin barreessuun ni danda'ama. If there is one-to-one correspondence between them jedha. If there is what one-to-one correspondence. Kana jechuun hundi isaanii tokko tokkotti firoomuu ni danda'u taanaan jechuudha. Kana jechuun elementii wal qixa qabu yoo ta'e A fi B jechuudha. Then the two sets are what equivalent jechuun dandeenya jechuudha. Numbering isaanii wal qixa taanaan yookaan immoo number of elements isaanii. Observe that two finite sets A and B are equivalent if and only if they have what equal number of elements yoo qabaatan jechuudha. Mathematically we write number of set A is equal to number of set B yoo ta'e then the two sets are equivalent. Let's see by example if A is equals to 1 2 3 4 element meeqa qaba tokko lama sadi afur qaba. Set B immoo element red blue green black element meeqa qaba tokko lama sadi afur. Why elementicha wanti nu gashuun jiru equivalent set keessatti jechuudha. Why maalitti kan nuti beekuu qabnu elementichi setichi elementii wal qixa qabamu wal qixa hin qabu jechuudha. So in set A 4 qabna asitti elementii set B keessatti 4 qabna. So the two sets are what equivalent set dha jechuudha. Inni kan biraan equal sets kan nuti jennu immoo setiin lama equal dha kan nuti jennu tokkoffaa irratti equal number of elementii qabaachuu qaba. Elementoonni sun immoo wal fakkaachuun irra jiraata jechuudha. Two sets are said to be equal if and only if they exactly the same or identical elements. Elementii wal fakkaataa yookaan immoo bakka elementii wal fakkaataa qabu yoo ta'e jechuudha salphaadhumatti. Fakkeenyaatiif set A ni A 1 2 3 4 qaba. Set B immoo 4 3 2 1 qaba. Asirratti boota wal jijjiiruun kan bakka wal jijjiiruun isaa rakkina hin qabu. Setii keessatti bakki wal jijjiire rakkina hin qabu jechuudha. So the two sets are what equal dha jechuudha asirratti A is equals to B. Inni kan biraani seetii keessatti jechuudha lakkoofsa deddeebi'ee yoo dhufe gatii hin qabu. Akkuma lakkoofsa tokkotti ilaalama jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kan sadii dha ta'e si'a lama tokkoon isaa gatii hin qabu jechuudha. Sadii masa tokko bichaatu fudhatama jechuudha. Kanaafuu redundansiin yookaan immoo deddeebi'uun gatii hin qabu jechuudha. Viidiyoo kana irratti hamma kana yoo ilaalleen ga'a viidiyoo kana irratti subsets and
proper subset kan jedhu wal faana ilaalla. Kana fakkaata subscribe share gochuudhaatiin nu deeggara. Nagaa ta'a.